Miseensonni waldaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dameewwan 305 irraa walitti babaan dhimma galaana diimaa fi fedhii balbala galaanaa argachuu biyyattii irratti mari'ataniiru. Pirezidaantiin waldaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ajajaan Shantamaa Biraanuu Amaaree humni raayyaa ittisaa kaleessa birmatee biyyattiin balbala galaanaa akka hin dhabneef wareegama olaanaa akkuma kanfalan har'as Itoophiyaan balbala galaanaa akka argattuuf kutannoo olaanaan hojjechaa kan jiran ta'uu himaniiru. ከ305 ቅርንጫፎች መቀሌ ደበለቴ dameewwan keenya 305 qabnu hundarraa miseensonni waldaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa marii kana irratti argamaniiru. Gaafiin ulaa galaanaa har'a Itoophiyaan gaafachaa jirtu gaafii keenya ture. Keessoo keenyatti waan ukkaamamee turetu har'a raamaca ta'ee dhoyas ba'e. Humni raayyaa ittisaa kaleessa birmatee biyyattiin ulaa galaanaa akka hin dhabneef wareegama olaanaa akkuma kaffale waldaan keenya har'as Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf kutannoo olaanaan hojjetaa jira. Maricha irratti kan argaman raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa barnootaa fi leenjii Jeneraal Yimar Mokonnin fedhii Itoophiyaan balbala galaanaa argachuuf qabdu seera kennuu fi fudhachuu irratti kan hundaa'e malee ajandaa walitti bu'insaa fi waraanaa miti jedhanii gaafiin balbala galaanaa ajandaa lammiilee biyyattii ta'es dhaloota har'aan deebii kan argatu ta'uu Jeneraal Yimar Mokonnin himaniiru. ኢትዮጵያና ቀይ ባህር የታሪክና የተፈጥሮ ትስስር ማህደር የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ፊ ገላኒ ዲማን ወልቲ ዳሚንሳ ሴና ፊ ኡመማ ከን ቀበን ከን ገርገር በሁ ሂንደንዴኘ አከ ሳንቲም tokko fuula lama qabuuti. Dhugaan kun gaafa ilaalamu qaroomina Aksumirraa eegalamee Adolisii fi Zeelaan Itoophiyaatti bakka daldalaa balbala galaanaa turan. Kana addunyaanis ni beekti. Kun immoo galaanni diimaan seenaa gadi fagoo Itoophiyaa waliin qabaachuu agarsiisa. Kanaaf gaaffiin har'a gaafachaa jirru dhimma kennuu fi fudhachuuti malee ajandaa biroo waraanaa fi walitti bu'iinsaa miti. Hirmaattonni marii kanaas galaana diimaa fi Itoophiyaa gargar baasuun hin danda'amu jedhanii gaafii biyyattiin dhiyeessiteef waan danda'an hundaan kan tumsan ta'uu dubbataniiru. Ulaan galaanaa kun haqqii keenya qabeenyaa keenya edda kolonii xaaliyaanii harkaa baate jettee hasab akka jirtutti anturaa qabeenyaadhuma keenya Eertiraatti waamamteen beektu. Itoophiyaan immoo ulaa galaana diimaa qabatteeti malee ishiidhaan addaan baatee timiti. Rakkoo biyya keenyaatti uumameen nu harkaa baate. Nu harkaa bahuudhaaf immoo nu dura caccabsanii manatti nu galchan. Odoo hidhannoo qabnu hidhannoo keenya uummata ishee ennee biyya ishee ennee gadi qabannee kadhachaa biyyatti galleechuudha. ቀይ ባህርን ከማጣት ህይወት ማጣት ይሻላል። Galaana diimaa dhabuurra lubbuu dhabuu wayyaa. Nuuf balballi galaanaa morma. Namni morma hin qabne jiraatus jiraachuu baatu gatii hin qabu. Akkaataan galaana diimaa irraa adda baanee haasa'uuf nu ulfaata. Bu'uura seeraa kamuu hin qabu. Dhaloonni har'aas dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun waan danda'aniin deeggaruu akka qaban hirmaattonni kunneen dhaamaniiru. Dhaloonnummaa mootummaan kallattii kaayeen faana deemanii amma kan barate kana jalaaf hin jiru mootummaa faana cinaa dhaabbatanii mootummaa cinaa ceesisanii biyya kana sirriitti ceesisuu barbaachisaa kan jedhu yaada qaban. Biyya takkittii tana qabna. Takkittii tana immoo tokko taane bakka jirtutti deebisuu, ulfina ishii ol guddisuu, misooman ol guddisuu, beekumsaan ol guddisuu qabna malee waraana garaagaraa walitti qarree biyya teenyas uummata keenyas kuffisuun qabnu. እንደው ትንሽ አወቅን የሚሉ ሰዎች namoonni waa beekna jennu kun tokkoffaa feesbuukiin burjaajii uumuu dhiisuu qabna. Nuti biyya lama hin qabnu. Biyyi teenya tokkittuma. Dhaloonni har'aas biyya tokkittii ilmaan isheen ijaaramte tana itti fufsiisuuf tokkummaa isaanii cimsuu qabu. Diinaaf ergamuu hin qabani.